بيفتوني وانا حرب ستوف كبتي إني سمالي الأوتا جريني تجاروني بيك مسكينة متى مسكينة أتنا رقمي إيه أنا ganda walit ndarbina gosa walin tukina wal kabaja jira da wal jibbitu mati amma biftu jibbitu mati ofara biloka biftu ndirqama mana hesan kan unde sin rabbashu eshi namna to kosana rabsamati nema kan ofara biloka wa demo agenda gram prank yo fidu da katan so ke nutima prank la jechi biftu biftu tabani ana tusi bata mira ke tabani mati sena muiti kabat batai senettini ma biftu wa kabat ko kola pada da gefadu sirri da biftu biftu مبرانين أنا أرسل والد دربك هي كم شيء كذا أبغى أنا رجع ستاني ما أنا رجع فدو أحسن رجع فدا ويسنت ما وانا سنتمو أنا جاف نما وجنجرادو أنا إتون جاف نما وجنجرادو نما فارسو هناش كابتو إن فارسو هناش كابتو تككلنا وجنجرادا الرئيس فقادو إتسني أدو باينا نما كرتا وانا وجنجرادو تنام تقولن تبوانا على بيفتو نجالد تكتي نجالد إتناش كابتو هي فارسو لكينا نما جنجرادا كناف نمي تقولن تقو يونا تقولنو أنا ما جوله هدو نارسات رساكون سنبت بيفتو اللي بيفتي قالات إن ديبسني جوله سن الرافتن أنا اللي الرافت ديرا أكاسيتان جراد أكاسيران تأيه ماله إسن الرافنتني أنا الرافن من الزمج تانجر دبچان ترك جنما حرامتي كليسا هذا كيتان غافا الرفسن أنا سأرفسنيرو غرو نمني أما نتلو فيها لما قاكو دفتنا الرفسنتي نما ينرفسو سنقالي غافا نما جنجراتني إنشك أبتنا إنفيقنا نما جلا تتاني جلا هبالي ما يوبو ليسا جاچاهن تورنا تاكتي دفاوي أنا أصابه مالكن وجاتو تن من جرينيا ترات جرينيا داجتني لما أبرات جتني سيمبينيا كان ما كان أخانكو كبديت هاي كان بيتو إنشك أبتنا عليك أشك أبت أديسا أبابر بدا والجادة والكبجة بايستاني ولا تفدياتنا بايستاني ولا رأي فقاتنا قاعد ولا تفتن والجادتني ولا تفقات جرادا كانوا ماشي أشك أبتنا الكبجة إذا برام مثلا نسنين تجر والكبجة يوسف يوم يدبدي يوسف والتكيسو بيشاتي أما ميديا كنا رايدو ولا جبزة كريسي ما كان سفوا ولا لاني أرموا كنا أرموا أجندة ما تكفل جيش ما تكفل بعد تجرينا تورا كنا حرف سيسي بيفتو تايا جنتها ما تورا كيف ما تكفر تاي ما أنا سبب بنتاعوني قربين بتاعتي أنا سبب كنا ما فوق راوي بديني دورا بيفتو ما نشاف وما تنجر بيفتو وين يارسو هذا أشياء الربسة يجودله ولا كيف أنا ساعات الربسيسة كذا توريان كوفين بوتو كسموج أوجودو الربسنا لقينا في الرادو بدأت يا بيفتو يا جيفتي تو مجا قد خينيا بدأ بكسا هذا كياني إيفما قد جدين كذا جاتو كنو تنازر تلا نتو يوراد أرجعتو garuu har'an dhufee mataa keenya irra geet haadha keenyatti jee odoo kalee gisee haadha biiftuu arrabsusan gadi baay'ee dhiifama kadhachiisne haadhi keenyas haadha wis haadhi beetis haadhi qananii haadhi hunda nama kana hunda nama 16 kun hin arrafamu jechuudha. Harrabsuun salphanya. Dhaggeeffadhaa waan dubbadhee miira keessa nagaltee dubbisitti moo awwiin dhiisii naman kadhannu odoo siin jettu yaa obboleessa ko Jinala teman ragabda ya kaleko nantukini ansitimbo wisa miskina tadi kama abisa bisa pula kesama rasul macam hati isgaber ifakesi inkokai isgaber lagi kata media naraga disembas arahim berpadu nih arahim berpadu kalau mama tinggal di sana kalau mama tadi awin ada sih kada tuku kalau mama tadi ya beli obbolesa malu jinala teman ragab obbolesa jejun kasih kawajakan ukara tadi kabajakan sigale nama taman tu isgaber kira kira guya gutu gadi nagalabata mana tafakata kake randu pada wana koshasha tadi sani sih koshasha nama galabati kan nama gadi an nama gadi
tarkaanfii tokko waan ol darbuu sun hin dandeenye kan tuffadhee dhiisa eenyuma hojjechuudha. Garuu immoo gaafa ani kaleessa arrafamu dhiisi inni miskiina jettanii inni mataa dhadhaan kun hojjechuudha otoo dhadhaan madhadhuma kana lafa dibanii inni dhadhaan kun akka jireenyaan ta'attanii zim jedhe Dubaayii dhufe Senegalee Dubaayii dhufe ergan Dubaayii seene ani waa dafaa jimbiidoo jennaan shurraabi isaa tokko shurraabi isgaabeerin erga bite waggaa sadi ta'uu hunduu shurraabichi kana godhe taphataattare jedhe namootumti jedhe gaarbeeli misikirii namootumti kaleessa rakkina keessan biyyaa sana raaffattanii arra nama faana kottee keessan ol fudhattanii fagaara keessa innaata tumut akkana jedhe viidiyoo kana nagarree kinoos hafuun asirra jirti safuutu sheerna irratti godhe gaafa laanu jireenya dha Yesuus min jedhe imma beekan seekinoo Yesuus min jedhe akkamitti akkana jedha utuma nu balleesse odumana nu badii qabaadhe namichi kun nama kaleessa walitti dhiyaannu kaleessa gaafa innillee na arrabsee gastii isaati irratti illee abbaa barbaade na arrabsiisu maarami dhuguma isiniif jedha ziman jedhe akkamitti akkana naan zim jedhe kahamma dubbatanii maali kan kalee keessa sana amma taarikii keessa sun akka shafanamuufi shafanaan ingilizii isinitti ma akkamitti naan jedhe dheetana safuun jedhe maaf akkana dheena arrabsa namicha kana akkoo gadi ba'ee qilleeti isaa irraa gafuufi wallaallee jedhe maaramichi no akkanuma jedheen ta'e gastii baradhee tanan isgaabirin daaran irra dhaamsadhe dhiisinaan jette nugee maal fakkana ta'an nugu jenna dhiisedhan nan dhiise ziman jedhe zim jedhee darbe isheerra immoo dubbiin kun haadha hunda keenyatti arrafame tananaan abbiiftuu dura arrafamee jiru miidiyaa kana irratti dhukkeerraa kaasee inshaallah ijaartii tiktook hin beekne nama tiktook hin beekne mul'achu godhanii arrabsanaa ta'u zim jedhee bira darbe jechuudha arra immoo walloltan miti akkuma jirutti wallolta yoo piraankiin taane yoo piraankiidhaa fi waa dammoo nama saabuudhaan taane ittiin tiktook pirankii gochuudhaan taane yoo dhuguma walloltan dhaggeeffati kaasafu ikkoo sitti beebare yoo wanni kun piraankiin taane erguma dhuguma keessa walloltanii takkittiidha wallole hawwiidha wallole seenaan keessan jirtutti safuudha wallole akkuma kana immoo ijoollee gastii irra jira muulu isaanii tiijiin dura miira keessa galtee bo'aa turte Senegalee bo'aa dubbachaa turte baxaan irratti dhagaame gizeeshin boojjusan maaliif uummanni keenya gadi ba'ee arrafama maqaan biiftuu nama salaaleetti dhalattee guddattee jechuun immoo biiftuu arrabsiisa malee salaalee miti haadhati yoo arrabsiisu maaliif natu baalagatee tiiktookii banatee natu tiiktookii irra ba'ee baalagaa biiftuu akka barbaadde arrabsi maaliif zarii isheetii fi gandi ishee arrafamuu hin qabu maaliif gandi ishee sun ishiin dhalattee jiraachuu isheetu irraaffataniiru akkuma sana kunillee piraankii miti waan ta'a kun ta'anan nama kana sin arrabse miti nama tokkotu sin arrabse miti yaa obboleessa ko eenyu akaalee kootu gastii keessa seeni maaliif nu arrabse odooti gastii isaarra jirtu akkamitti nu arrabse jettanii kan xalamaan maxxani erga dhugumootee waan ittiin cabsitanis nama sin tuqe ofirraan deebisan eenyuun paaspoortii kee akkanatti daqiiqa takka hin qabu unkan yeetti nama of duuba uuman qabne tana paaspoortii keetiin akkana si koon inni asfararraa ture ani takkitti ija kiyya akkanatti duubatti hin deefanne gizee hundumaa akkam faxaaxa ta'e tana dhufee Dubaayii seen garbeelin nama naas dhiisa Dubaayii seenillee ajandaa natti balannaan hin jedhe dhala shaarmuxaa manan gootan irra dhaabbadhaa jire kinoo jennaaniin biiftuun qullaa jirte dhan baasa yoon qullaa ta'e taadaan abbaan barbaadaa ji fikiranyaa yajjin qullaa miti taada akkam barbaadee sakaleen maaltu sin galcheen jedhe hin deebi'an ajandaa takkittiin akka isaaniitiif banuufi dide wajjiran dhaqee baalagaa'u dide yoo mana banadhe Oromoo 500 wajjiran ta'a garbeelin galataa agargatu isaanoo nama 15 jala ta'a sila kanaafuu ani na jibbisiisuudhaaf taa argaan isaan hin deemne adeemsi isaan hin deemne hin jiru siigalee nama tokkotu isaan rabsa miti nama tokko isaan mukatti cabsuu dandeessa safuu bichaan safuun kaleessa ana baluu akkanan godhe mubaarik akkanan godhe jireenyaarra maal talamaan madda jireenyaan eenyuun akaalee gastii isaati irra taa'ee oggaa gandi keenya arrafamu oggaa salaalee duubatti sin duubatti arrafamu zim jettan miti nuyi salaalee ambo wanni jedhamu hin jiru dhugaa rabbi ambiiftuu fuudhee darajaa kanaan ga'e maakii intala argeeti amma naayis amanuu baadhaa isa jechuudha hundi keessanuu maakii duuban na baratan hundi keessanuu erga maakii natti dhiyaattee naaf siif jira gaachana ta'etti naan jettee natti dhiyaatta akka dhugaatti asinitti maa garbeeli misikiri nuyi gandaanii nuti oromummaadhaan wal deeggarra oromummaadhaan walii taana oromummaadhaan wal jaalanna akka Oromoo takkaatitti akka intala Oromoo takkaatitti warri nama jiraadhu kun ijoollee Arsiiti garuu jaaladheen kabajee wajjin jiraadha maaliif Oromoo sinan ta'eef Orominnati keenya wal beenna malee ani salaaletti dhalachuudhaan miti kan wal beenna sagalee namni 320 jala taa'u kuni Oromoo ganda kutaa 11 keessatti hundatu nu jala taa'aa jira garuu isinii
nuyi akkana taane abalee koo akkana taane hin jedhina. Nama sin tuqetti muka cabsi, nama si tuqeetu didee daanga sitti darbetti daangatti darbe. Kana nyaattoo sin jedhatti immoo kanaan dhaabbatta jedhi. Maalidha eenyunni? Eenyu ta'e itti nama ammatta. Of ta'e jiraadhu. Of ta'e kabajaa ofii kennisiis. Maatii keeti kabajaa kennisiis. Alabalazaa asirra dhuftee hin tashalaallaxina. Maal tashalaallaxu nurratti? Kabajaa qabda taanaan kabachiisu warra kee. Warra kee baalagee godhe taana hin baalas keessaattis akkuma isaa sanatti. Eenyunni namicha tokkicha asirra teechanii gastee erga garama boroo abborooti gastii fantaniiti inuma teechanii maaloo obbolaa maaloo akkana koytu maal kana maammattu inde inni namni tokkichi ko seerri jira Itoophiyaa keessa ashkarakkarsiisuun hin dandeessu bar sitti tuqe taanaan daangaa keessatti darbe taanaan isgaabeer miira keessa naman galchira daangaa kee bu'e miti haadha kee tuqe miti ragaa qabda miti fiddatti sakkuma inni geessee ashkarakkarsiise kana isgaabeerni akkasuma ashkarakkarsiisa eenyuun tala maammattu maali birrii kee nyaata maaliif kenna taa birrii kee abbaa barbaadde geemni taphachiisa abbaa barbaadde dhiisi maftii keedha hanqeerroon taphachiisne sabboona taphachiise maftii kee miti kun indee nafaana dhufee norri nafaana birrii hin qabu maalani ati ani ilma namaa jala kaattanii nuyi akkana taaneerra nuyi akkana nu godheera nuyi akka hin jedhin takkittiin keessan asirratti gastii kana gara mabeeta waan akkasii dubbadhe maataan baqa abbaa ittiin jee barsafu Eko berarti kan berkabakin ofirraa dha'u yoo dha'uute yoo ofirraa dha'u nama kun gasti kana keessa. Kabata jaarsummaa naan jaarsummaa isaan barbaadu. Sunitu kana keessa wajjin ta'e jettee tana maamataa turta miti namicha nama sa'aatii digdamii afur duratti sinirratti na dhaggeeffadhaa ni nama kana ta'e duratti sinirratti na fa'aa ture namichi tira amma ni dhumnaan kun beeftu amma ni dhumnaan kun ofii isaaniitti dhaggeeffadhu sitti afaan ofii isaaniitti dhaabbatanii gazzabatti kennan nu gazzabni nu nyaata hin jiru bashqaaqonni gazzaba keessa suni kennee nyaachisanitti amma moo dhuftanii afaan keessan asirratti hin banina afaan keessan qoshasha kana hin banina asirratti dura maa nyaachisa maa hin ta'eef dura eessa dhattan maali isaantu nyaachise nu maali sinan ganda keenya maqaa hawwii takkitti beeti nyaachisanii birri isaanii nyaachisanii nyaachisanii hallaqamanii isaan duuba busaanti nurratti qobse namichi birriitti muranii isaan saala keenya arrabsiisan rayyuu amma isaatti gargarraa Saafume maayikii qabadhu. Kasiin jechaa jirru dhaggeeffadhu. Maata lamaan Koi biftu dhaggeeffadhu. Maaliif gurdati mataa keessan dhudhu siniif xiqqishuma ishee dhukkuma sinitti hin ta'u maal afaan mintu gansitee irra teessanii erguma ganama namicha amma dhuftee kaleessa mana jireenya keessa taa'ee nu har'a miira keessa nagalchisanii maal irratti daawwaltummaan naan jettu ana maraattu ta'e amma laata raggaagna biftu lobbodis. Koi biftu koi seenaa nan dubbadha. Laali biftu kan jechaa jiru. Dubbataa turre miti erga dubbataa turree dhiisi jireenyanii haadha keenya hanga haadha keessa wajjin anatu isin guduudhe nuun jedhu keessatti kanaafuu qoy dhaggeeffadhu dhugaa rabbi anis hin tana mammatu dhaggeeffadhu lubbu dhaggeeffadhu maakii qabadhu hanga haadha kee waliin isin gudeede nuun jedhate jireenyaan nuuf obboleessa keenyaa miti. Obboleessa kun wajjin nurra dhaladheemu maattan beekaa diqaalaa gondaree keessa dhufte afaan Oromoo baratte soo ta'e maattan beekaa Oromoo oduu ta'e haadha isaati haati kan kuu haadha kootiin nan arrabsu kanaaf immoo ofirratti kan goobse numa mataa keenyaadha odoo jalqaba gaafa duraa nama tokko haadha ishee arrabsu gadi ba'ee dubbatee anatti hawwiitti hin darbu kan safuutti hin darbu kan beetitti hin darbu keessa dabarree ko hanga qullaa keen gadi baasa taaktaaki imbaristii naa darbi hanga jedhuun dirasi keessa jirraa bar sodaachisa Bideesin biraa qaba. Viidiyoo qaba ka viidiyoo qaba ka beetii biraa. Maal godhu qullaa keessa waraabdaniitti ergitassin. Maalan beeka kiloo beetiin asirratti beetii jirta. Maal godhu obboleetti maal godhu qullaan kun maal isa biraa godha. Qoy lubbu na dhaggeeffadhu. Kana kanarraa dubbachaa jirra habiibtii nuti kana kanarraa dubbachaa jirra. Birrii gaafa soddaan dhaggeeffadhu lubbu dhaggeeffadhu.
gaafa soddaan natti dhufe birrii na gargaaraa dhufuunee gargaarree jirra soddaa waan soddaan ittiin geggeeffatu isaanillee nurraa nyaate ittiin nu arrabsatu maallaa godhanii jedhe jechuudha. Kana kan dubbachaa jirru Oromoo nuti. Hawwi lubbuu lubbuu firaashii maatitti ergaa dinati kolkollu. Ufraan tanaffisaa qoya. Ammaan tana maal jechuun fedhee? Dhugaan dubbadda lubbuu biftu qoyi. Yoo dubbachuu feetanii jechuudha akka biftuun jette biftuun keessa kiyyaa dubbatte dhugaa rabbi as raggadhaatiin likkii isaatti himaa. Wala safuu wala minaamni jechuudha. Wanti seenaa bara Atsee Minilikii kaasanii nutti nu deechina. Seenaa har'a jirurraa dubbadha. Yoo dubbattan immoo as raggataa qoftan jedha akka hawwii kanatti akka takkitti akka ibel akka tiyyaatti as raggataatti maalikkisa. Wanni isaan si godhu hin jiru. Namichi tisiisa irra taa'e ofirraa kaasuu hin dandeenye wanni inni si godhu hin jiru. Akkas na godhee akkana na godhee jettee hin xeebini hittimta yoo itti muu fedhii qabaatte jechuudha. Yoo itti himne immoo ani hin tuqamne warri jettan immoo asirraa gad of qabdee bu'uu dandeecha. Erga tuqamne maal asirraa goota. Erga dubbii keessaan qabaanne maal asirraa goota. No, na dhaggeeffadhu wanta asirraa godhee sababbii as nadheen asirra deemtudha ganda koona raabsitu kanaaf asirra dhufa. Fakkaan keessan jechuudha Israa'eeliin misirrii ala marzii kabajaa hin kennitan taana mana keenya kabachiisan ganda keenya dhaggeeffadhaa sinifan hima. Warri keessaan qabu ani tuqame jettani gaafa tuqamtanii sinirraa dubbanna ammasitti koomentiidhaan xeebaa jala taa'ate jechuudha. Waa'ee ganda keenya nuyi waa'ee gandaa miti kanaasaa jiru. Ispeeshaalaan akka kiyyaatti gandu maal akka ta'e hin beeku addaan baafadheetu hin beeku jechuudha. Waa'ee gandaa waa'ee zarii waa'ee miidhagina waa'ee garuu waa'ee irraa dubbachaa jirna. Kan jedhaati dubbadda namicha kanarraa dubbachaa jirna. mana keenya kabajooti. Caaltuu lubbuu qoy irraa dubbanna hin nyaate waan nyaate irratti kanattu jechuudha. Kaleessa waan nyaate irratti hilmoo isaatiin kakachuuf fitu. Deemoo gadi kabajaa ofii kenna. Biftuu lubbuu yooti kabaj. Maaliif kabajaan qabu manni kee takkitti maaliif kenna buusu? Nama buusina takkitti hawwi takkitti biftuu. Hundi keessan ijoolleen as jirtan dhugaa dubbachuudhaaf waan akkanaa kana asirratti baatanii maaloo ta'e maaloo qullaa ta'e namni riikardi isin gochaa jira waan ta'e. No habiibti dhiisi lubbuudha no. Hawwi tokkoffaa nama dubbii kana keessan qabne nama sin gorsu dhiisi kuulan namni waliin galchina. Quddus mana keessan banadhaati. Kuulan bu'ii jala taa'ee dhaggeeffadhu. Dhibbatti riikaardiin illee ta'ee jira riikaardiin ini dubbatellee jira qullaa keenya biraa qabdi taktaakiin bariistinaa kennitu malee qullaa kee si baasa kan jedhe hin dubbata amanee jira afaantu dhalbee jira albaatii kotota dhiiraa asirra deemte kadhattu mukatti cabsinaa jechuudha. Yaa kanaafuu kaleessaa kuulanii wayi gadi buusaa wayi miti qabadhu kuulanii wannan beekne yoo jiraatte as dhuftee nun gorsini dhaqiisa gorsisatu dubartii mataa gadi qabachiisu. Lakki ani si gorsuudhaaf miti lubbuu si gorsuudhaaf miti isaa. Sammuun keessan kasin gorsa ilmi namaa sin gorsa hin bahu gorsa namaa eeggatan. Ammaali sammuun keessaa gorsu malee. Akkana deembaan tinnaana gaddu walitti wacina tokko dubbata kolkoon tokko dubbata.